ke gobana dace na atlibida gobana dace business sareti sala gobani imbere bankuni gobani jagna nama narabsina nama narabsina koy nama narabsina isa narabsina adawli kenya harma mursis na tadar saren hada ke kessa inarabsina isa inarabsina please narabsina baka tisris isa tis laki robale la gurban oromo tawu ki sittimu narranki afan oromo tufi oromo na gobana dace te kanuske tufi oromo na tufi agara warri oromo tufa warri oromo robale nama biye ijare warri biye ijare tebeta meeti goradda nama narabsina okay gobana da tai lakki mirga sassar binu o akkas gone ma jarabira demne deme nuratti tula gobana sentima no why gobana disa no dis imbarbanno why gobana mait go na why gobana robale topic kenya why gobana mitmandu dibene agenda Oromon to bakka isaanii dhiyoof irratti hojjechaa jiran kun an evidence video ansniif dhiyeessa akkamittiin jireenya seetti miti erga isheen duute qananiin akkamitti kateediraalitti awwaalamti እንዴት ቀነኒ የፈለገች ባለስልጣንም ምንም ብትሆን እንዴት በአዲስ አበባ ምድር ላይ ትቀበራለች ያውም ካቴድራል ይለኒ ወረ ህሪረ ነጋባንቱ አመሞ አቸስ ባኒ ኢሾይም በሾይ ሰዳንኤል ክብረት ጀደ ኦሮሞ ተኮ ገላፈቹዳፍ አች ፊገኒ አስፊጉ ኡመኒ ኦሮሞ ወረ ዝንታበቴ ዶቄላቁ ቀቡ Sibiratti qananiin Oromoo miti. Sirba jaalattaati. አንተ ጎበና ዝምበል ነቅቼብሃለሁ ዝምበል ላ አማ እኒ አከሲ ዋን ጅሩ ሰንቶ ከኔ ጋር ተዋራለ ከብት ላ አማ ፈከኛፍ መቃነ ማዳውን በርባችሱ ገሩ ስለኔ ማውራት አልችልም እኔ ሜቲ ጎዳ ተፈሪ ሜቲ ጎዳ ፕሊዝ ነሞን ወሪ ጋፋ አጫሉን ወሬ ገሜ ሀጫሉ ሞቷል ጀዋሪ ቀራል ጅረኒ ባን ሐረሞ ሃቲመናን ጀዋር ኑፈ ቀበምቱ ኑፈ ይደምቱ ጅረኒ ረነጋ ባጅሩ ከነገርተኒቱ አንዱ ዓለም ጎሳይ አዳ ወራ ጀዋር ማ አጫሉ ሞ ጀዋር አዳመና ጫሉ ኑፋ ቀበምቱ yes ሰገሌ ቀብዳ ሰገሌ yes ማዳ ትየተላሉ ጎሊ ጆኒ ማኒ ወይ ማኛራ ረጋል just go to Johnny Mani that's it right now okay ከሰ ነው አንጀኑ አንዱ ዓለም ኦሮሞዳ እንገልቹ ናፍጠኛ እንገልቹ በቃ ላ ከናፊ ዋሽንግተን ዲሲ horii walitti buusaa fi jiru maqaa iseetiin goofandimii bananii okay maqaa eenyutiin maqaa qananiitiin justice for qananii jechuudha sirba haaraallee baasanii sirbaniiruuf meenu dhageessisime meenu dhageessaa sirban yaa nu dhageessisuu dandeessaa no kompiitara fuuldura hin jiru garuu sirba okay pointiin koo maalinni jarri kuni Oromoo dhumti tokko nuufa du'u jechuudhaaf itti jiru malee dhugaatti mucaan Bishooftuu Xiquur Ambassaa keessatti qalaniif eenyutu sagalee ta'e okay Shawaa keessatti mana tokko keessatti ijoollee sagal maatii abbaa isaanii wajjin ajjeesanii haati kophaa hafte amma haati sun tuuboosuu iji jaame eenyutu sagalee ta'e dhugaatti namummaan itti dhagaamee namaaf sagalee ta'aa hin jirani nuti immoo Oromoo kan taane akka Oromootti seerri biyya sana keessaa seeraan gaafatee gurbaa kana baatii 3 qabee hidhee qoratee ilaalee nagaadhaa jedhee gadhiise isin poolisii caaltu isin seera biyya sanaa caaltu yoommoo hiikoo lakkii biyya sana keessa justicein hin jiru seerri hin jiru kanaaf ba'e jettanii an kana isin wajjin irratti walii galaa
akka biyya sana keessa irra jiraatuuf biltsiginnaan akkaseen buqqaatu irratti hojjedhaa malee waan xinnoo tokko fuutanii diinaan guided taatanii mislead taatanii ofuma ummata Oromoo irratti waan hin taane hin fidinaa. Ani kana jechuudhaan barbaade. Namni tokko waan barbaade haa ta'u waliin sadaqaadhaan ulfaadhaa. Galatoomi naaftanyaan sirbas nu baaste GoFundMe duraanillee bananii maatii qananiitiif kennina jedhanii bananii irratti wal lolanii adda hiratanii jechaadha. Hin sobu arrete akkanatti Oromumti tummaa gowwoomtiin jedhani bee maalumaaf gowwoomtii leqqee Oromoon hun jira maal gochaa naaftanyaan jala fiid naaftanyaan yeroo hunda isin gowwoomsit handura deemu sin doofawwan haadharaaw horii yeroo tokko bee horii annun jedhan horii waan nu keessa jiruufi maal gochaa deemtu naaftanyaa bira Oromoon hin jiru tokko taane nuyi Yesus for qananii jechuu hin dandeenyu. Amma sirba nu baasanii sirba san immoo boru horiiwwan keenya qabateetoo mummuree footoo qananii godhateet mbuu'a jedhaa oola. Deemaa dhaggeeffadhaa sirba san. Maal jedha maqaa sirba sanii amaana. Yaa dhaggeeffattu girrisaan deemte ta'u. Amaan maal jedha bee jirta amaana. Maqaan sirbaa maal jedha Oromiffaa immoo Amaariffaan nu hojjetan. Baaseen dhaggeeffachiisa amma baadaan bareeda. Haati warraa qananii haati warraa Hacaaluu yaa nu hidhamteedhaan immoo duraan Dooktar Abiyyi yaa nu hidhamu jedhu amma immoo nama dhuunfatitti gadi bu'anii jechaadha. Kana jechaadha warra akkasii kana warra Oromummaa kee jibbu Oromummaa kee qofa osoo hin taane namummaa kee jibbu jarri kun namummaa kee jibbu kana jennu immoo uummata Amaaraatiin jechuun miti. Amaarayyuu bakka bu'an isaan Amaarayyuu miti eessaa akka dhufan hin beeknu seexan akkanaa kana Amaarri eessatti waa'ee Oromoo beeka. Ofiifuu uummata uffata uffannee eessatti waa'ee Oromoo beeka Amaara. Maqaa Amaaraatiin daldalti jechaadha. Keessattuu warri diqaalonni maqaa Amaaraatiin daldalti. Namni Oromoo fi Amaara irraa dhalate baay'inaan jibbiinsa ilma namaatiif inni qabu jibbinsi dhala namaatiif inni qabu daangaa hin qabu. Warri diqaalaa Amaaraa fi Oromoo irraa dhalate bifti kee gurraacha yoo ta'e si jibba yoo hojii liistiroo hojjatte fakkeenyaaf ilma hiyyeessaa jedheetoo si jibba hojii gadi galoo jedheetoo si jibba maqaa sitti baasaa Oromoo taate si jibba Amaaraa taate si jibba warroota akkasiititu amma diqaala akkasiititu waliin lakkaawwamnee nu jeeqatoo Oromoo miliyoona 40 jennee jechaadha. Oromoo miliyoona 40 miti. Diqaala waliin lakkaawwamne osoo Oromoon qulqulluun lakkaawwamee miliyoona 15-20 hin caallu. Eessaa dhufnee too diqaala kana waliin lakkaawwamne miliyoona 40 goone. Kanaaf ammallee tan nu jeeqaa jiru girrisaa kan keenya. Warri amma naaftanyaa jala fiiguusaan baagiraawundii gaafa dhaqnee tolaallu niitiin isaanii naaftanyaa. Rakkoo guddaan kana kun immoo niitiin isaa saba biraati. Sabuma sanillee jibbuu bee. Diqaalumti Oromoo keessaa badu Itoophiyaa keessaa diqaala baduu qabdi. Diqaala Itoophiyaa ውስጥ መጥፋት አለበት አስፈልግም። ፈረንጂidhaan namni wal fuudhe maaliif nagaan jiraatame jaalalaan. Rakkoo walirraa qabna gaafa faranjiidhaan wal fuunume daa'ima walii godhannee yoo wal fuunu rakkoo walirraa qabna takka rakkoo walirraa hin qabnu maaliif faranjiin nama kabaja Keeniyaadhaan wal fuune nama kabaju jechaan eenyummaa kee aadaa kee kabaju namummaa kee kabaju afaan kee faa baratu atis afaan isaanii baratta mee warri diqaalan kun afaan Amaariffaatiin ala malee afaan Tigriffaa hin jaalatu afaan Oromiffaa hin jaalatu warra dabuubimmaa hin arrabsa walaamoo jedhanii tarrabsu. Kanatu nu keessa baay'atee atis goobanaa sirraayi kottu Oromoo ta'i sirritti dhiigan Oromoo ta'uu dandeessaa ilaalchan kottu Oromoo ta'i yoo dadhabbina Oromoo itti himi bakka kanatti fooyyessuu qabnaa kana dhiisuu qabnaa jedhiitu himi malee naaftanyaa waliin dhaabbattee Oromoodhaaf sagaleen ta'in.
eenyu namni as keessa ture Okay, si deebisa. yuu 30 second. 30 kee second. okay itti fuuf daqiiqaa tokko achi yuu keen itti hafuuf Okay, daqiiqaa tokko. Maasiif fakkaate? Ayaa ijoollee karaa hundaa laaluu ani isin gorsuu isinirraa wayya jedheetanii miti. Dhageettee? Ani garee kamuyyuu hin gargaaru. Garee kamuyyuutu waan Oromoo gargaaruu qabda malee Oromoo miti ati. Oromoo gargaaruu qabda akkamitti garee tokko garee miti Oromoon gara Oromoo goruu qabda. Amma waan siin jedhu san fudhadhu ammaan tana fuulduratti gargaare yoo naan jettee jiraatte yoo natti fakkaatee hin gargaara garuu ammaa fi Koi maaliif gaaffii kun aan siyaasa biyya sinii keessa waan hin gargaaru. Amaan maaliif na sodaatta yaada Oromoodha warra jaraa fuudhe amaan warra jaraa fuudhe malee Oromoodha. Carraa naa kenniitii wal dhageenyee raawwanneeti akkasitti haasofna. Maana sodaatta maal afaan irra na ejjetta. Ani qawween qabu dhukaasatiin jiru beekta yaaduma kenna malee dhukaasatiin. Yes or no? Are you Oromo? Matara sin Sudan anfara. Are you Oromo? Yes or no? Ani si deebiseen jira amaani abbaa warraa haadha warraa isaatiiti malee inni Oromoodha. Okay. Please proceed. Go ahead. Okay, thank you. Qoqqootti gadi dhiistanii midhaan nyaachisaa jirtu. Miira keessa nyaatetti nutti haasaa. No, nyaachaa ture garuu ati na gaafannaan fuudhee. Amma rabbi kan hojii keetti yaasi qoqqootti gadi dhiistee miira keessa galchite. Lakki isin tuqu amma. No, ani na tuqullee beektaa amma isan jibbu because we are different. Ummata tokkollee yoo taane yaadannu beekumsaan illee yookiin immoo akkaataa wannooti understand itti goonu hundumtuu adda adda. Mana tokko keessa beektaa daa'imman 4-5 yoo qabaattee jiraatte tokko maraataa yoo ta'ee jiraatte maraataan suni ati Oromoo miti yookiin immoo ati ilma kiyyaa miti jechuu hin dandeettu. You have to understand this. Kana arguun jiru Oromoo biratti maqaa kanaayyuu goobanaa jedhee kanan baafadhe maaliifi mana dhaqetti manatti callaa pilaatfoormii keessatti callaa otoo hin ta'in ani fuulaan itti dhaladhe yoonan himadhu diqaalaa goo maalii jedha maqaa hedduu nu baasa. Kanaafi mee seexanni kun irraa bahu jedheetanii goobana akkasiin jedhan bakka kana booda sanyii Taaddee Birruu siin jenna maqaa biraa baafadhu maqaa Oromoo. That's why maaliif barachaa deemta beektaa barachaa dhiisaa deemanii wanni kana ana callaa miti nama hedduutu rakkoo wanni kana qaba. Wanna kana dhiisu isinirra jira. Dhageette waanuma xiqqoo tokkoon waan dhiibuu miti amma keetiin warrootiin gorsan barbaannu akka gootu ijoo isheen daqiiqaa tokko ati sekondii 30 gaafannaan daqiiqaa tokko si laate yeroo baleen daqiiqaa tokkotti ishee silaatti deebiisee haasa'e gorsa dhiisee amma gorsan barbaannu ulfaadhu. No, ani maqaa kana maa baaftanii jedhanii kanaan ammaan tana kanarratti dubbachuu ajajanii saniifiin riizinii isaa itti himuu jira. Kanaaf malee I don't care. Maal isiniif fakkaate? Akkuma akka nama tokkootitti argette namni akka nama tokkootitti amma qananiin hedduutee miti hedduutee dabartee hin deebitu. Amma mucaan kun hin ajjeefne ta'a. Garuu shakkamee ka qabamee ka itti gaafatames isa. Saniif akka ummataatti akka ummata argitee akka ummataatti nama du'ee sanii waliin ejjatee raawwateetti akkamiin ajjeese namni kun akkamiin ajjeese jechuu hin danda'a. Nothing wrong with that. Garuu isaanii miti ka seera wanni jedhee raawwatee seera dura ejjatanii raawwataniiti murtii ka itti kennu ummataa miti. Seeratu murtii itti kenna. Garuu yaada ummataa dhoowwachuu hin dandeenyu siin jechuu jira. We are millions. Okay?
sanii dhoowwachuu hin dandeenyu akkuma ati yaada kee kana dhoowwachuu hin dandeenyu atini andu alam tuqamaa kanaaf akkana godhan ka jettu kan dhoowwachuu hin danda'amu akkasuma ummanni akka understanding isaatitti yaada isaa kennuu danda'a okay isatu ajjeese jedheellee wanni jedhu garuu dhugaa ta'uu hin danda'u seera duratti malee ani hajan jedhee fi waan dhugaa ta'uu hin jiru garuu kun just normalidha that is human behavior namni ilmoon namaa tokko victimii tokko yoo argee keessattuu dhalaa yoo taatee jiraatte victimii yoo taatee jiraatte namni isa waliin ejjeta dhageette isa waliin ejjetu kun normalidha maaliif isin akkan guddiftanii warra ebaluu bira dhaqxanii akkan taatanii maal jettanii sirrii miti kanarratti kanatu ummata keenya addaan qoqqooduu jira jedhee yaadaani waa tokko itti yaada beetta abbaanis haatis hin jiranii miti lubbuudhaan jedhe intalli kun dabarte garuu suraashii warri garagalchanillee hin jiran suraashii kana oo garagalchan abbaanis haati akkamitti dhagaame nama intala kee otoo taate akkamitti dhagaati intala kee dhabdeetta garuu suraashii garagalchanii raawwatanii ijoolleen nuti Oromoo wanni jedhan akkamitti dhagaama. Gobana thank you la maal fakkaate beektaa yoo garaa keerraa dhuguma qananiidhaaf yaaddee haasofta ta'e ati gaaffii gaafattaa gaaffii justisii gaafatta malee utaaltee immoo daanyaa of gootee justice for qananii abaluun immoo nuuf fannifamu abaluun immoo nuuf hidhamu inni jedhani isuma kan warra Amaaraa sila guutummaa Amaaraa miti Amaaraa keessaa gareen tokko wal geessee አሁን አጫሉ ሞቷል ጀዋሪ ቀራል ወረቲ መጀት ኢሴዱማ እንዴት ካቴድራል ትቀበራለች ጀቱዳ ይቻላ ኦኬ ከራከም ብራዳን ይወላልቴ ረኮ ጭማኑቲ ሐረቀኑ ስለ ሮበሌን ጀዴራ ኡቱ ሂኑባቲንቱ ጫሉ መጀነ አጀንዳ ዲኒኑ ላተፉነ ኢቲንፊን ኢቨን ወረቲ ብልጽግናዩ ከኒሴን ጎቻ ጅርቱ ፕራክቲካሊ yeroo taayyeen abiyyee itti maraachee hirriba dhorketti waa'een taayyee intarneetii irraa akka bu'uuf waa'een kanaa uummata Oromoo biizii akka godhu walgahii keessatti kan isaan haasa'an. Okay? Egaa amma rakkoo nuti qabnu tokkotu jira. Innis maalinni Oromummaan isaanii kan hin galleef ignoraansii irraa kan ka'e hammeenyaaf miti ignoraansii irraa kan ka'e wallaalummaa irraa kan ka'e. Beekumsa bilchina siyaasaa dhabuu irraa kan ka'e waanuma namni nuuf kenne fuunee ittiin finna. Dhugaan jiru garuu amma fakkeenyaaf goobana gaaffii tokkoon si gaafadha. Amma tuukum mucaa kee ta'e maaloodhaa inni jedhanii tooftaa bilchiginnaati. Garuu dhugaan tokko jira. Innis maalinni suuraa tokko agarree gaafa ittiin finnu there are a list of questions you need to ask. Is this a real image or is it a Photoshop? Kuni suuraa dhugaadha moo Photoshop kan ta'edha. Suuraan kun immoo yoom ka'e erga qananii wajjin turtee ka'e erga Andu'aalemii wajjin jiraachaa jirteetu suuraan kun ka'e moo isaan dura ka'e by the way har'a kaameeraa professionaalitti namni gargaaramu gargara caalaa bilbilatti gargaarama namni seelfooniin immoo gaafa photo capture gootu guyyaa duwwaa miti time stamp laba siiqaa abbaan photo san suuraa sana baase time stamp isaa wajjin yoo baase who knows maybe this is yeroo mucaan kun caalaa bultumii wajjin hin turte yoo ta'e qaanii hin fidu okay akkas jechuu kom ta'uu danda'a garuu faaktiin kun waa'ee dubbii waa'ee lubbuu namaa haasa'aa jirra waa'ee gadda maatii isaanii haasa'aa jirra waan ta'eef dhugaarraa jallachuun qabu wanta dhugaa ta'e duwwaa fidaniitu dhugaadhaaf gaafa falmitu immoo ta'uu qabattee tokko mormitu jechaadha. Nummoo akka Oromootti siinis dabalatee namni tokko Amaarriyyuu dhufee Oromoo jennaan I accept him. Garuu Oromoo urgaa'uu qaba yaada Oromoo qabaachuu qaba aadaa Oromoo qabaachuu qaba safuu Oromoo qabaachuu qaba Oromoodhaaf dubbachuu danda'uudha qaba. Okay? Amma ati gobanaa daancee jettee gaafa sirra keessu bishqatii dhaqtee jirta sanyii sadaa gurbaan al tokko girrisaa jedhee ittiin uummata Oromoo arrabse sanyii isaa biyyiin torban darbe
ወለጋ ውስጥ ሁለት በሽታ አሉ። አንዱ በሽታ ቀለም፣ ሁለተኛው በሽታ ሆሮ ነው ጀለ ቀለሜ ፎሮን ወረሰን እንበነ ናና ቶኮ ማለ ብያ ማለ ለፈ ማለ መጋላ ዳ ማለ ናና ዳ ማለ ሰባ ኡመታ ማለ ኡኩባ ሚቲ ማሌሪያ ሚቲ አከ ማሌሪያ ጎዴቱ ለፈካ ነምብየ ቡልቹ ወሪ አከሲ ኩን ሀረዩ አከም ከፋፍለ ግዛው ኪስ ዲቫይድ እና ኮንከሪት ጅሩ ዋንተ ኤፊ ሁበና ቀባቹ ለቀምና ዱግሞ ብየሰነ ከሰ ሰሪን ጅሩ ሂንጅሩ ከማሊም ቤግና ጫሉን እዩ ኩኖ አባን ሳጄ ሰመራ በከም ባኔ ወጋ ሸረፋ ከበጅኔራ ያፋ ዳፈደምና ወልጌኘ ወያው ፈኔ አጭት ዲሪ ዱበርቲ በርባደቴ ዩኒፎርም ማንኒ ፋሽን ያተርግሲስቴ ዱዴኛቴ ወጋ ወጋ ኑ ገውቴ ገልታ ማሌ ማልቡአ ማሌ ቡሳ ጅርታ ከናፊ ወጋ ሀመ ከነ ከሰ ነሚ ቶኮ ብየሰነ ከት ጀስቲስ አርገተ ጅራ ሂንጅሩ አመ ዱግማ ስራይ ኔ ጀስቲስ ከነኒ አፊዳ ጅራ ኖ ማል ጎቻ ጅረለ ኡመተ ኦሮሞ ቢዚ ጎቻ ጅራ አጀንዳን ታንት ከኖዳን ከናፍ ዱጋት ነም ያድ አንባያስ ድከንቴ ኡቱ አንዱ ዓለም ጎሳራ ሲንጎሪን ኡቱ ኢንስ ኑ ፈፈንፈሙ እንጀዲን ኡቱ ሃቲ መናና ጫሉ መነ ሂዳ ገልቱ እንጀዲን ኡቱ ማል እንጀዲን ፖሊሲን ከነ ቆረቴ ሰጅራ ኢንፎርሜሽን ያመ ከነ ፖሊሲን አርገቹ ደቤቲ ማሊፍ የሮሰን ጀሰዲ ግዱት ጋፈን መነ ሂዳ ቱሬ ኩን ገዲ እምባኔ ሀረየሳ ገዲ በይ ኢኒየም ከነ ቱርሴ ገዲ ባሴ ማልቱ ትሪገር ኢሰ ጎዴ ማልቱ ቱቱቄ ቹ ትሪገር ቹ ማልቱ ቱቱቄ ኢሰ ከነ ካሴ በዳሰ ጉርባ ከና ከነመ ቱቱቄ ጀራ ከነ ካሴ ሞ ዱጉማ ፖለቲከኛ ልቡን ሲደርብ ከናፍ ጀኒ ሆ አኒቲ ከነ ሁንዱማ ጋፋ ያኑ የወርባዴ አማራ ፉዲ የወርባዴ ትግሬ ፉዲ የወርባዴ ወራዲ ፉዲ የወርባዴ አረባ ፉዲ ጀኛ መታከቲ ከሰነ የሚገሉ እንጅሩ ገሩሞ አኒ ገራ ካሚን ዩሂንጎሩ ገራ ካሚን ዩሂን ደገሩ ጀቻ ኦሮሞ ከሰተኝሞ ያደ ዲና ጋፋ ካርኔ አሶ አምፕሊፋይ ጎኑ ገራነማ ሂንገደ አስኬሳና መቀጣይ ጉበታዋይ ዶሙ ጫከና አስኬሳና መቀጣይ ጉበታዋይ አባፍ ሃቲማቲን ሳኒ ገደሳኒ ረጅራል ሁኖስ አባን መናን ሴሞ ዮና ከነ ኬሳ ሂንቀቡ ዮቴ ሃዳ መናሳ ሂንደቤ ነመ ብራስ ዳይከምቲ ደቤ ጅሬኛ ደቤ አከኒ መራቴ ኦፈጄሱ ኦክሪስሞ አከዮን ዝነምን ጀስነ ከን ኦበሌሱ ጎቻ ጅራ ጀቹ እኒ ኩንሞ ለፈረትስ ያካ ዋቀረትስ ጩቡ ደቦሌሶ ባየና ሰይና ወፍከልቻ አይልድ ባክ አማን በእናት ፎሎ ናጎኒ ባየና በኩሌ namni oromoo taatanii nama kanarra wanta baay'ee hubachuu dandeessu warri girrisaa jedhamanillee wanta kara bubbisetti bubbeensi fuutu isin jechuun bishaan gabatee irratti kara jallatetti kan isin deemtan jechuun namni kun nama bishaate baay'een beeka haasofti isaallee beekama dubbii isaa afaan isaa irrattillee beekta kanaaf it's very balance godhee taasa namni barate jechuudha kanaaf amaan baay'een si jaaladha si hordofa it's very thank you baay'een si hordofa follow na godhi sin dubbisallee karaa keessa namni akkanaa beekan oromoo jiraachuu qaba araarsan nama walitti fidee oromoo gantu oromoo ta'ee namni oromoo ganu oromoo ta'ee namni oromoo wajjin hiriiree oromoo dankuudhaaf oromoo cabsuudhaaf mucaan kun ganaa ol adeemadha haa baratuu baatus niitii ofii namni danqus namni ajjeesus hin jiru dhugaa rabbi mucaan kun immoo dhugaa qaalii dhugaa rabbi hoo ta'e macaafa kami quraan irras deemii macaafa qulqulluu irras deemii niitii ofii namni tuqun jiru guyyaa takka wajjin